Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodhaa akkuma beekamu guyya guyyaadhaan iccitii mana hidhaati keessa jiru fi waan gartee deemaa jiru hunda isiniin geenyenne akkuma waadi isin arrallee qabannee dhufnee jira. Iccitii ajaa'iba, iccitii imbaasii Jiddaa gurbaan Tigrichaa lammiilee Tigraayin akka isaan hin galle akka isaan ijoollee wajjin dhiibbaan goone akka isaan ijoollee wajjin hin laganne dhufee biiti teessan rakkoorra jirti isin usaata taa'aadhaa jeeni. Maallaqa ijoolleen alaa ergituuf irraa dalagachaatiin jira. Iccitii ajaa'ibaa tana mee waliin haa dhaggeeffannu isiniin jenna. Wanni ijoolleen Oromoodha. Kana malees mootummaa fi imbaasiin biyya Riyaadiis magaalaa Riyaadiis gartee mootummaa biyya teenyaati hojiin jechuudha. Mariirra jiranii mee wanta iccitii jiru kanoo maal waan jiru waliin ilaalla haga dhumaatti nu waliin tura ijoolleen mana hidhaa keessa jirtoo maal jetti mee dhaggeeffadha. Okay, amma isaan kaisinin jaan maali ree amma erga isin achi dhayxanoo embaasiin dhufee gartee isin dubbisee honi jira. Eega dura na tamma isumna gije sani gara kana abdi nu sishane digan san nu jani nu gunatte gije dulu nu gata galita ratta garre gije dulu kan tabi wala gije garre galita agarre. Eshi. Gije mo lu kan wala bukan tare kana mana kada nu jan. Haya. Amana kada nu jan gije amana kan aragale mana ida nu jan bechu. Haya. Addalu segera na goru dirne sani. Eshi. Aresti da te to garre gije dulu gije ati kise te ida te wala ve wanda nuru ni. Kasha baru le enten mo nu jan. Karyalis namna itu semua gini nu terpenda gini itu sebenarnya tagali cara yang pengen kita dapat kerja agar itu. Gini namna gini itu sebenarnya baik kerja kerja gini ambasi nu sebenarnya nu damai ini nyata tadi dengan rumah lagan. Nyata laganna nyata lapsitan. Laganna lah nyata amar hunter boleh betul boleh grup jengwala kan grup tidak. Me wae laganna me asirra me wae laganna nyata kana irratti laganna isin qofaatu jechuun hanguma garee gartee kurfaa gruppii wanti keessan keessa mana keessan keessa jiru qofaa tuutu lagate moo akka walii galatti lagattan. Akka walii galatti akka wal beekni jawwaala walii dawwallee haadhini ijoollee gruppii warri jawwaala guddaa qabama takkaan dhufa isa jiraa sunis haala dandeenyuun gruppii hidhee sunis amma jawwaala gurguddaa qabdu nuti kakacaafa qabnu walirra dawwalee akka wal beekniin lagannaa nyaataa namni hundinuu amma akka wal beeknuun goone jechuudha. Ambara akka wal beeknu irraa. Sammuutu silaa ambara kan yoo taate ambaasii fidii zirkiidhaan yaada sanuu nu yaadu jechuudha. Amma gizee wanti kana imbaasii isiniin nuuf fidaa jeemmoo jarumaatu isiniif fide. Ambaasii nu fidanii ambaasii nu fidan malee nuti nyaataa finyaannu badiin keenya maaliin nu fidan seera amanni haareenii dhufee jira. Amata takka eegas keessa jirru maali rakkoon teenya ambaasiidhaa fi yaaddu bakka tanaaf fedha illee nu fiire bakka tanaaf. Sababa kanarratti gizee dhufanii yookaan namni tokko tokko ambar biraatiin kan ambar injiniirii dinnaan magaalaa dhufanii nyaata isaanii fudhatanii akkasitti deemanii ambaasii nu fidan jechuudha. Isa ambaasii isinii fidan ambaasiin isinii fidan kun afaan Oromoo dubbatamoo afaan Amaaraa dubbatamoo afaan Tigree dubbatame akkami? Ambaasiin Tigreedhaa gizee ilaaluun inni musliimaa Tigreedhannee musliimaa Tigreedhaa. Ambaasii akkam wanti kun beeki iccitii beekamma wanti kun wanni jiru kun hedduu rakkisaadha maaliif yoo jette mee itti fufe mee sumarraa dhageenya okay ambaasii Tigree isinii fidan ambaasiin maal isiniin jee erga dhufe? Ambaasiin maal nu jedhu abdiin kana ta'ee guyyaa kadhannoo mariirra jirra namni kan dibba sadiin galuun torbaan keessaa amatattuu namni kan akkasii jiru namni kudha saddeeti dandeenyu nu jee ilaa amatattuu nu jee keessaa. Kanarra marii guyyaa kadhannee mariirra jirra nu jee. Ammoota nuun akkas nu jee hayyee gizee jenneen abdii nu godhee gizee kana nuun mucaa tokko jira nama afaan isaanii kaa'amuu jira dura waraanummaa hojii jira. Eenyuun biitti teessan rakkoo jirti ta'a jaan ijoolluma Oromooti moo ijoollee Tigreetiin akkas jaa? Lammi Tigreetiin jaa lammi Oromootiin maal jaa? Hatiira aboo gurbaan aboo bar jarri kun bar waan ajaa'ibaati bar jarri kun mee obboleewwan kiyya wanni beekuu qabdan jarri kun akka gartee isaan laal shuuf akka gartee mootummaa fi uummanni wal shakku akka ijoolleen tunii fi mootummaa wal shakkitu godhuudhaaf
ijoollee Tigreetiin waan qabdan as keessa nyaadhaadha biitii teessa rakkoorra jirti hin galinaa jaan akka ijoolleen tun okay laala amma Tigree mee laala akkanatti jarri kun waliif yaadan jechuudha akka ijoolleen tun yoo galte akka waan garte waan birarra buututti yaade isaan qofaan akkana jiru beek mootummaa biyya tanaatiin illee akkas jeeti akka isaan mana hidhaa kana keessa ijoollee taanii hojii turan abdii isaa muratan akka gartee ijoolleen tun kaatee ijoollee taanii waliin gartee dhiibbaa mootummaa irratti hin goone ijoollee tana qabuu jaamaa jechuudha okay meetti fufi. Ammoota biyyi seegale biyyi sana akka jirtanii sinaa ta'eessanii sinirra bareedaadhaa jeeni isaan akkas jeeni nuun ammoo waluudhaaf guyyaa kun ammoota bareeda jirraa xayyaarri inni fe'amaa rakkoon qabu maal hojii abdiin godhachiise isaan booda iddoo waan akkanaa jiraa jennee jeeni bu'aamu agarra keedhaa ta'e isaan maal nu jiranii jechuudha maal hambaasitu. Guyyaa mariirra jirraa guyyaa kudhan nu obsaadhaa isin hin jaani. Guyyaa kudhan nu obsaadhaa hin jaani guyyaa sammuu gammas ta'uu dandeenye guyyaa kana gannaa nyaata kan nyaatti deebi'aa jechuudha. Amma guyyaa isaan isiniif wanti jaansaniif guyyaa meeqaaf emma guyyaa isaan gartee isin. Guyyaa afurii isiniif jechuun guyyaa isaan irratti itti isinii qaban saniif. Eeywa xayyib amma fakkeenyaaf isaan kun isinii kun afaan Oromoo beektanii amma durillee qabeenu jechuudha ijoollee Oromottis Oromoo fidan Amaarattis Amaara afaan namuu afaan beekuutti fidan jechuudha isin maaliif isa kana filanii isa kana keessa filanii Tigree kana maaliif isiniif fiduun barbaachisoonni keessa beektanii jira. Jarri mas baay'inaan duraanis lafa warri qabatee isaanii kanneen isaan fidan jedhu biyya tana keessatti baay'ina isa beekta warri ambaasiitis. Amma tokkoon dhufee sagaalbii maallaqa namaaf fide ambaasiin dhugaa naa beekta ambaasii as keessatti dalagachuu jirtu dhugaa naa beekta. Dalagachuu jiran jechuudha. Okay mee maal dalagatan wanni isaan dalagan maal? Maallaqa irraa amma naa ergite qarshii dhuma tanaa kana deeggarsa dhibba darbaa fi 50 naa maallaqa irraa namarraa namni isaan irratti ergee isaan maallaqa ambarra deemanii namaa fidu jiran dalagachuu jiran nama takka qarshii kuma takka qarshii dhibba lamaa hin tabbatu jiran. Laggate jiran jechuudha. Abu ajaa'iba rabbiite immoo ajaa'iba wallahi hedduu wanti okay amma isin bakka amma lagannaadhaaf qophiirra jirtan jechuudha yoo guyyaa afran kanatti gartee guyyaa afran kun dhumee hogguu isaan yoo dhufuu didan yookaan gartee furmaanni kan dhufne ta'e laganna deebi'uu deemtan jechuudha amma. Akkasumatti akkuma duraanii sanatti sallisoomanii sooma saniin akkatti baala kan taate lagannaa deemtuu deebinaa jechuudha dura walbeeluu waliin tuqayyoollee lagannaa deebinaa jechuudha. Okay mee ilmaan Oromootiif hoo maal dhaamtan? Ilmaan Oromootiif nuti rakkoo keessa jirra rakkoo ta'e rakkoo isaaniiti. Rakkoo ta'e san akka sagaleen isaanii birmatan isaanirraa eegganne kabajaadhaan. Guyyaa lagannaa keessanis nu beeksisaadhaan nutis karaa sooshaal miidiyaatiin gartee hamma dandeenyu akka gartee ilmaan Oromoo hunda biraan isinii geenye bakka hundaan gartee akkas gartee akka namni hundinuu quba qabaatutti lagannaa keessan hawaasa biraan akka isiniin geenyu nu beeksiftanii inshaallah biiznillah rabbi isin haa baasuu ni baatanii bakka akkasii nagayaan naaf tura. Okay obboleewwan kiyya mee please rabbii jaati mee laalaa mee. Kiyyaan Tigree embaasii keessaa kun dhufee maal jeen jara Tigreetiin biitti teenya Tigraay afaan Tigreetiin jaanii bar Tigraay rakkina keessa jirti akka jara kaaniitii miti usaatattaadhaa namni birrii bakka biraatii qabdanis fidadhaa as keessaa waan bitattan bitadhaatiin nyaadhaa tattaadhaa jeeti akka ijoolleen tun gartee abdii murattu informeeshina biyya keessa jiru geessaa fi ijoolleen tun warra siyaasaa keessaa oolaba siyaasaa Tigraay isaa taatu siyaasaa abbaa fidhee keessaa yoo galtees ganduma isaaniitti kagaltu oo dhugaa rabbii dubbanne jechuudha. Sigalee amma fakkeenyaaf gaafa Oromiyaa keessa rakkoon jirtu san embaasiin dhufee biitti teessan rakkoo keessa jirti tattaa namaan jeen jiru. Rakkoo siyaasaaf yaa'ee jiruu fi kaan wal addaa jechuudha. Haala kanaan jarri kun ijoolleen tun jechuudha laal amma ka gartee mana hidhaa san keessa hedduu jiru jara Tigree kanaa beekadha wanni isin galuu qabu jarri hidhaa amma akka mucaan jeetti jarri magaa hidhaa Jiddaa san keessa jiru irra hedduun isaanii jara Tigreeti jarri kun akka nu waliin kee nyaata laganne akka jarri kun nu waliin kee warra mana hidhaa san keessatti illee hin dubbanne gurbaan Tigree dhufee afaan Tigreetiin abdii murachiisee biraa deeme nuun ammoo dhufee wanni juun guyyaa kudhan nu obsaa walgahii irra jirraa nuun ja'a. Guyyaa kudhan booda isinit deebineeti nama 300 galchuu jira waan ta'eef namni 300 kun galuun waliin fudhatu akka nama kana bakka takka galchan wanti godhu jira jaa. Okay ijoolleen isa jalaa haftee jechuudha yoo amma lammiileen hundi kagaltu taate ni haftee jechuudha no.
siyaasa dalagachuu jiran jaanii bara riyaala kuma takka yoo amma fakkeenyaaf anasi nama maneedhaa jiruuf ammoo obboleessa kiyya yoo ta'e yookaan mucumammaa kanaaf qarshii 100 takka yoo itti kanne 50 murateeti 100 keessaaf isaa dalagaadha ijoollee sana achi keessa taa'uun jechuudha amma rakkinni mootummaan warra juuntaa akkanaa kana warra hattuu akkanaa kana warra gartee mootummaa fi uummata jidduutti shakkii uumu kana of keessaa baasuu qaba inni lammaffaadha iccitii ajaa'ibaa takkaatu gartee iddoo tana na harka ga'ee ture iccitiin saniis maali dhugaadha walga'iirra jiran embaasiin gurbaan dheengadda gartee abiyyi ergisanii fi warri biyya mootummaan biyya tanaa mariirra turanii waldiddaan jidduutti uumamte jechuudha dhagee waldiddaan jidduutti uumamtes mootummaan biyya Itoophiyaadha naatu galchaa maallaqa fidii jechaa ni jira mootummaan biyya tanaa naa galchaa mootummaan Saudi Arabiyaa naa galchaa ana kagalchuu fidii maallaqa naaf kenni jiru jiran akkas jechuudha. Kammoo biyya teenya lakkii lammiileeti gaazii yoo nagargaarte akkuma duraa sanitti lammiilee naa galfadhaa jiran. Kamma kun ammoo wayim gaazii bitachuu wayim ijoollee tan ammoo naa isaabdee ani galchuudha jechuun jiran. Sababa maallaqa irra wal dhabaa jiran jechuudha. Mootummaan biyyaa ta'u maallaqa miliyoona meeqa maarree meeqa miliyoona 100 meeqa mootummaan addunyaa nu gargaare maal jaanii biyya hunda keessaa waliin guuruu jiruun kun maaliif lammiileedhaan hin gargaaramne maaliif yoo lammiilee lubbuun baafne eenyuun lubbuu baasuuf khaznaa keessa kaayaniin gaafii namatti ta'a jechuudha. Kanaaf amma ijoolleen miskiinituun jara lameen jidduutti laal jarri lameen maallaqa bara mootummaan biyya teenya akka seeniiti amma mootummaan biyya Arabaa maallaqa namaa kennuu dhiiftee jirti. Sigalee jireenyi isaa nutti qaalee jira. Tanaatanii ijoolleen tun maal taatee jirti nyaadhamaa jirti jechuudha. Shoof. Na kanaaf obbilmaan Oromoodha kana hubachuu qabdanii citii takkitti tana hubachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf jabaannee guyyaa 4 hafe guyyaa 4 hafe kana keessatti jabaannee bakka hunda sagalee ta'uun nurra jiraataan isiniin jaa asumaan akkuma mucaan isinii dhaammate dhaamsa isinii kaaya gaafa isaan lagannaa labsaniis irratti hirmaannee waliin waan san gartee milkeessuu qabnaa isiniin jaa nagayaan naa turaadha. Hordoftoonni Naafii fi Khadiir waan jiru guyyaadhaan isiniin geenya jechuu barbaadeeti.